Qilleensa Itoophiyaa Maqaleetti imale yeroo qubatutti rakkoo gommaasaa mudateen daandii qubannaarraa gore. Xiyyaarri daandii qilleensichaa lakkoofsi balaliisaa ET106 ta'e magaalaa Finfinneerraa ka'ee Maqalee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Aluulaa Abbaa Naggaa erga qaqqabee booda wayita qubatutti rakkoo gommaasaa mudateen daandii balaliirraa maquu daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Xiyyaarri kun Finfinneerraa har'a guyyaa keessaa sa'aatii 6:00 ka'ee buufata xiyyaaraa Maqaleetti sa'aatii 8:10 irratti ture kan lafarra qubachuu jalqabee jedheera daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa. Taatee kanaan imaltootaa fi hojjettoota xiyyaaricharra miidhaan ga'e akka hin jirre dhaabbatichi miidiyaa hawaasaa irratti ibseera. Haa ta'u malee waan mudate irratti odeeffannoo dabalataa hin kennine. Rakkoon xiyyaara kana mudate gommaansaa dhohuu akka ta'e aangoonni mirkaneessaniiru. Hooggantoota olaanoo Tigraay keessaa tokko kan ta'an Profeesar Kindeeyaa Gabrahiwoot fuula X isaanii irratti akka barreessanitti gommaan dhohuu himuun imaltootarra miidhaan ga'e hin jiru jedhaniiru. TV'n Tigraay fuula Facebook irratti xiyyaarri kun Maqalee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Aluulaa Abbaa Naggaa kan qubate naannoo sa'aatii 8 ta'uu himeera. Akka gabaasa TV Tigraay kanaatti xiyyaarri kun yeroo qubatu gommaasaarra rakkoon mudatus miidhaan gabaafamee hin jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa sababa balaa kanaa akka qoratu ibsuun rakkoo mudateef imaltoota dhiifama gaafateera. Itoophiyaan waliigaltee walhubannoo Somaalilaand waliin mallatteessite hanga kaastee tokkummaa daangaa Somaaliyaa hin mirkaneessinetti jaarsummaa Finfinnee waliin taasifamuuf bakka akka hin qabne Soomaaliyaan beeksifte. Soomaaliyaan ibsa haaraa baasteen waamicha mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa jaarsummaaf dhiyeesseef haal duree keessetti. Mootummaan Itoophiyaa immoo ibsa liigiin biyyoota Arabaa Soomaaliyaa deeggaruun baaseef deebii kenniteetti. Ameerikaan ammoo marii idileen alaa IGAD dhimma keessoo Sudaan rakkoo Itoophiyaa fi Somaalilaandiif kaan irrattis mari'atuuf ergamaa addaa Maayik Hamar ergiteetti. Galaana Balaay bal'isee isinitti hima. Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessite hanga kaastee tokkummaa daangaa Somaaliyaa hin mirkaneessinetti jaarsummaa Finfinnee waliin taasifamuuf bakka akka hin qabne Soomaaliyaan beeksifte. Soomaaliyaan ejjennoo ishee kana ka ibsatte manni maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa walga'ii idilee hin taane roobii kaleessaa geggeesse wayita xumur ibsa baase irratti hundaa'uuni. Manni maree kun biyyootni lameen muddama gidduu isaaniitti dhalate hammeessuurraa akka of qusatan waamicha godhe. Itti dabaluunis ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan Koomishinii Gamtaa Afrikaa muudaman Olusegun Obasanjo biyyoota lamaan gidduu adeemuun rakkoo kana mariin akka furan waamicha dhiyeesse. Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee walhubannoo amajjii 1 bara 2024 waliif mallatteessaniin Itoophiyaan kan akka biyya of dandeesseetti of ilaaltu Somaalilaandiif faayidaa maluuf kennuun Somaalilaandirraa handaara galaanaa argachuuf waltaanii turan. Somaalilaand qaama kootii jechuun waliigalteen kun tokkummaa daangaaf birmadummaa koo sarbaa jechuun waliigaltee kanatti dheekkamte. Muddama biyyoota lamaan gidduutti hammaachaa adeemuu hordofee yaa'ii idileen alaa gaggeessee manni maree gamtaa Afrikaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa dabalatee birmadummaan tokkummaan daangaaf bilisummaan biyyoota miseensa gamtichaa akka eegamuuf kutannoo fi deeggarsa cimaa akka qabu beeksise. Ibsa mana maree kana booda ejjennoo ishee ka beeksifte Soomaaliyaan gamtaan Afrikaa biyyoota miseensota isaa ta'an birmadummaaf tokkummaa daangaa isaanii mirkaneessuusaa akka fudhatu ibsuu galateeffatteetti. Ammoo Itoophiyaan kutaa bulchiinsa Soomaaliyaa Somaalilaand waliin waliigaltee hubannoo seeraan ala ta'e yeroo mallatteessitu birmadummaaf tokkummaan daangaa Soomaaliyaa cabeeraa jechuun seerri gamtichaas cabuu ibsiteetti. Soomaaliyaan garuu seera kabajamaa kana hin cabsine jechuun yakki kan raawwatame Itoophiyaatiin jechuun ejjennoo ishee mul'isteetti. Sababa kanaaf Itoophiyaan hanga waliigaltee wal hubannoo mallatteessite kaastee tokkummaa daangaa Soomaaliyaa hin mirkaneessinetti jaarsummaatiif bakki hin jiru jechuun marii biyyoonni lamaan akka taasisaniif manni maree nageenyaaf tasgabbii gaafateef haal duree keessetti. Mootummaan Itoophiyaa handaara galaanaa fi buufata humna galaanaa qabaachuuf waliigalteen Somaalilaand waliin mallatteessite muddama uumuu hordofee deebii kenniteen waliigaltee kanaan amantaan cabes seerri sarbames hin jiru jettee turte. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa torbanoota dura baaseen waliigalteen waliin hojjechuu Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffame qaama yookaan biyya kamuu irratti dhiibbaa kan hin uumne jechuun falmeera. Gama kaaniin liigiin biyyoota Arabaa kan Soomaaliyaan miseensatti taate yaa'ii ariifachiisaa roobii kaleessaa ministeerota isaa waliin geggeesseen deeggarsa Soomaaliyaaf qabu irra deebiin mirkaneesseera. Dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam immoo dhimma kanarratti ibsa televezyiinii biyyaalessaaf kennaniin ibsi liigii Arabaa Afrikaanotaaf tuffiidhaa jechuun fudhatama dhabsiisan. ከአረብ ሊግ ጋር የተሰጠው መግለጫ ተቀባይነት የለው። Ibsi gama liigii Arabaan kenname fudhatama hin qabu. Dhaabbanni kun eenyuun akka hoogganamu ni beekama. Ibsichi dhaabbatichas ta'ee miseensota isaa kan madaalu miti. Hunda caala garuu Afrikaanotaaf tuffiidha. Afrikaanonni rakkoo ofii hiikuuf ga'umsa qabu. Kanas hojiidhaan agarsiisaniiru. Yaada rakkoo Afrikaa lammiilee Afrikaan furuu jedhu kan salphisudha.
Masrii fi Liigii Arabaa gidduu hariiroon jiru fuula saantima tokkooti. Garaagarummaan qabu. Ministeerri Ajaalaa Masrii ibsa kennan hariiroo biyyoota lamaanii kan madaaluu miti. Gama Itoophiyaan dubbii akka malee dhaadhessuu fi madaalasaaf hin malle kennuun faayidaa qaba jennee hin amannu. Hunda caalammoo gidduseentummaan alaa waan deeggaramuu miti. Masrii dabalatee biyyoonni baha giddu galeessaa asuma jalaa buufata galaanaa yoo qabaatan Itoophiyaan gaafa gootu maaliif safuu ta'a? Itoophiyaan inumaa buufata galaanaa hin qabdu. Akka carraa ta'ee jireenyi dargaggoo labata kana haalli itti murtaa'ee ture akka geeddaramuuf dhimmi kun dhimma haqaa nagaaf misoomaa waan ta'eef Itoophiyaan ulaa galaanaa ishee barbaachisa. Miilli Itoophiyaa bishaan ejjechuu qaba. ኢትዮጵያ የባህር መዳረሻ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ እግር ውሃ መርገጥ አለበት። Dubbii himaan barreessaa olaanaa liigii biyyoota Arabaa Gamaal Raashidii ibsa amajjii 3 bara 2024 kennanii tureen waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandiin gochaan akkasii kutaa lafa Soomaaliyaa hir'isuun seera idil-addunyaa sarbuu fi tokkummaa daangaa biyya Soomaaliyaa kan rakkoo keessa galchuudhaa jechuun balaaleffatanii turani. Dhimuma Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kana ilaalchisee ammoo dhaabbatni walta'iinsa mootummootaa misoomaaf yookaan IGAD guyyaa har'aa marii ariifachiisaa Ugaandaa magaalaa Kaampaalaatti geggeessuu eegaleera. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Maayik Hamer tibba kana gara Itoophiyaaf Ugaandaa akka imalanii fi yaa'ii ariifachiisaa IGAD kana irrattis akka hirmaatan beeksiseera. Ameerikaan rakkoo Somaaliyaa fi Itoophiyaan keessa galan kanaan yaadda'uu irra deddeebiin kan ibsite yeroo ta'u, Maayik Hamer rakkoo kanaaf fala barbaacha tattaaffii godhamu keessatti qooda akka bahan mootummaan Ameerikaa ibseera. Waajjirri Haajaa Alaa US ibsa alana baase keessatti kaka'umsa dippiloomasii IGAD tuquun US haaluma daangaa bara 1960mootaan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Rippaabilika Federaalawaa Somaaliyaatiif beekamtii kan kennu ta'uu irra deebiin ibseera. Walga'ii Kaampaalaa kanaan booda ambaasaadder Hamer gara Itoophiyaatti kan imalan ta'uu ibsichi eereera. Maayik Hamer rakkoo nageenyaa fi siyaasaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa mariin akka furamuu qabu qondaaltota Itoophiyaa waliin ammas marii gochuuf akka imalan himamee jira. Deessa'aanuun Iraan haleellaa misaayilii fi diroonii Paakistaanii fi Siiriyaa irratti raawwatte hordofe haleellaa haaloo bahuu Paakistaan fudhatteen Iraan irraa namootni 9 ajjeefaman. Muddama kanaan wal qabatee Iraan dippiloomaatota ishee Paakistaan keessaa baafteetti. Galaana Balaayi. Paakistaan haleellaawwan guyyaa kibxataa Iraan gara biyya ishee keessatti raawwatte haaloo bahuuf misaayila gara Iraanitti dhukaasteen namoonni 7 ajjeefamuun gabaafame. Paakistaan haleellaan raawwatte lafa dhokannaa shororkeessitootaa Iraan bulchiinsa Siistaan Baaluchistaan keessa jiran irratti qiyyaafachuu himte. TV'n Iraan akka gabaasetti haleellaa kanaan dubartootni 3 fi daa'imman 4 ajjeefamaniiru. Walitti dhukaasuun Iraaniif Paakistaan muddama isa kan biraa Israa'elii fi Hamaas gidduutti adeemutti dabalamee kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti waraanni hammaachuuf deema yaaddoo jedhu dabaleera. Israa'el garee Hamaas kan Gaazaa keessa jirutti waraana geggeessaa kan jirtu yoo ta'u, gareen Hezbollaa kan Libaanos keessaa fi Iraaniin deeggaramu waliinis walitti dhukaasaa jirti. Gareeleen Iraaqii fi Sooriyaa keessatti Iraaniin deeggaraman ammoo humnoota US irratti haleellaa waan raawwataniif US fi UK'n Huutii Yemen keessaa Iraaniin deeggaramu irratti haleellaa raawwataniiru. Huutiiwwan Galaana Diimaa keessatti dooniiwwan Israa'eliin walitti hidhata qaban irratti haleellaa raawwachuutti fufaniiru. Muddamni biraan Paakistaan Iraaniif Siiriyaa gidduutti ka'e ammoo kan eegale amajjii 16 2024. Humnootni Iraan kun garaagarummaa sa'aatii 24 keessatti biyyoota 3 Siiriyaa, Iraaqii fi Paakistaan keessatti misaayilotaa fi dirooniin haleellaa gaggeessan. Kibxata galgala amajjii 16 bara 2024 eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan Paakistaan keessatti haleellaa gaggeessuun kaampii hidhattootaa Jayish al-Adil jedhamanii barbadeessu beeksisan. Sababni immoo hidhattootni kun eegdota daangaa Iraan ajjeesuu isaaniif deebii kenname akka ta'e Iraan beeksifteetti. Hidhattootni Jayish al-Adil garee sunnii ta'anii mirga saba Baalook kan kibba Iraan keessatti argamaniif falminaa jedhu. Paakistaan haleellaa Iraan daangaa ishee keessatti gaggeessiteen hedduu mufachuun balaa cimaa qabaachuu danda'a jechuun akeekkachiistee ture. Paakistaaniif Iraan yeroo dheeraaf gama daangaa waloo isaaniitiin gareewwan faallaa milishaa haleellaa akka raawwataniif deeggaru jechuun walimachaa turani. Guyyaa kamisaa ammoo ministeerri dhimma alaa Paakistaan haleellaa raawwachuu kan mirkaneesse yoo ta'u, Paakistaan haleellaa kamisaa Iraan irratti raawwatteen booda ibsa baafteen nageenya biyyaalessaa ishee balaawwan hundarraa eeguudhaaf kutannoo hin sochoone qabaachuu. Jilli Oromoo Gujii tibbana kana qomoosaa Keeniyaa Taanaa Riiver jiraatu Oromoo Ormaan wal baruuf garas imaleera. Jila kana kan simatan miseensa paarlaamaa Keeniyaa marroo 3 kan ta'an obbo Alii Waariyooti. Waa'ee imala jila Gujii fi Oromoo Ormaa waa'ee lakkoo galaanaa Balaay waliin turtii taasisaniiru. Jilli Gujii isaan waliin wal baruuf dhufuun gammachuu guddaa akka itti uumees dubbataniiru.
Iree kan nu keessaniif akka BBC baay'ee isaan galatoomfadha. Jilliin keessummaa Taana River dhufee Facebook kan kirraa dagarte. Jil Kontome Daarimeet. Gujii keessaa Alliance Kontome Daarimeedhaan dhaaba akkasiit jira. Dhaabin kun uummata walitti qabee, ijoollee artistoota walitti qabee, barattoota walitti qabee, nam durii seenaa gujii kan qoree lafkaa'ee akkasii daree jilnam shaniit dhufe. Tole. Nairobi irraa ijoolleen sadii daramtee akkasiin waliin Taana River deemnee achitti simannee uummataan wal argitee wal barattee. Tole. Isintu waamicha godhe moo fedhumaan gara Taana River dhufe? Isaanumaatti Addis irra kee Taana River dhufe. Kaayyoon isaa maal? Kaayyoon isa uummata Oromoo dhageette uummata kan barachuuf. Oromoo Ormaa kan Taana River jiraatu. Oromoo Ormaa kan Taana River jiru wanti tun dhugamuu seenuma jettee addaan baafachuu dhufte. Dhuftee uummata guddaa argite uummata gujii argite wal barattee waliin gammad guddaan bu'ee akkasiin kes deebi. Amma dura gosti Oromoo kan Taana River jiraatu Oromoon Ormaa gara biyyaa deemee uummata Oromoo achi jiru hidda isaa wajjiniin wal argee jira. Marroo hedduu deeman. Isinillee wajjin turtanii. Amma Taana Riveritti wanti addatti bakka sanatti wanti ta'e maa inni. Ila seenaan akkanaa isin durii hojjam. Invention wayii nuu taate. Gochiin Oromoo artikaatee artistoota ofii qabdu barattoota ofii qabdu bisuni kaatee obboleeyyan keenya Oromoo barachuu feenaatte. Distaans hagana fly goote as dhufte. Asi drive goote gammoojjii Taana River keessa deemte. Wal baruun waan. Nutiif waan galata ta'e warreen sun baay'ee gammannee we are very happy and proud about them. Akka dhuunfaatti isin miseensa paarlaamaa keenyaa turtanii hawaasni Oromoo Naayiroobii jiraatu gaafa sirna qabu hin argamtu haasaa gootu waa'ee seenaa Oromoo sirriitti uummata walitti fiduudhaaf isin hojjettu mee ekspiriyaansii keessan kanaan wal qabatu muraasa nutti himaa. Akka faanaan addunyaan kun kanaa beeku Oromoo jaaladha. Kanaaf sagantaa adda addaa Oromoon qabbir deema. Yoo Oromoon kata'uuf achina iyyaanfatee gosa Ormaa